لا hoolaa jetteem jaarsashee ayyuu ati hoolaadhaa Saidoo ati hoolaadhaa jetteen afaanuma guuttattee afaanuma baaste abbaa manaashee baatii 3 hin guunne erga ol fuudhanii ati jechuun hoolaadhaa yaa Saidoo jetteen afaanuma guuttattee atiin kun hoolaadhaa jette sababii jettee fi qabdi kun dhugumanni ijoollee isaa barbaachuuf hoolaa miti saree ta'uu qaba. Garuu ati hoolaadha kan jettee ayyuuni akiid sababa inni qoricha nan dhuga jennaan ishee fuudheedha. Akkasin godha jennaan bakka wanta isheef ta'u sanaa hoolaadha jettee ittiin arrabsaa jirti malee abadan ijoollee isaa barbaadee sumiyaa barbaadee hoolaa isin jechisiisu. Hoolaa yoo ta'e illee jaartii isaa waggaa 10 ol faana jiraattee fi ijoollee isaaf ta'e abbaan duruu saree ta'a ijoollee isaaf sii galee hoolaa miti abbaan saree ta'a ilmoo isaaf abbaa qofaa miti haatillee akkasuma. Ani kan na dhibu Saidoon mataan isaa tuqameeraayi haga kana dirresi jaartii waggaa 10 faanarra jiraatte wallahi viidiyoo akkas irratti caffaranii beergoo irratti harakaata godhanii ayyuuf Saidoon sargii imsa maal fakkaatu qabeenya isheetiin inta sargii sargeessanii Saidoon akkanaa jettee afaan ishee guuttattee Saidoo arrabsiteen beektu akkuma kabajjetti subhaanallah. Ijoolleen dhiiraan keenya siruma wanta gaariin barbaadan. Wanta gaarii hin fedhan ijoolleen dhiiraa. Akka saree isaan salphistu barbaadu. Kabajan barbaadan. Kunoo akka ayyuu kana barbaadu. Ayyuun kun dhuguma maatii guddisee moo? Ani wanti kun na ajaa'ibaa jira dhugaa dubbachuuf jecha. Akkamitti isheen hoolaa jetti nama ilmootaa barbaaduuf deeme nama jaartii isaa barbaaduuf deeme qabeenya jaartiin isaa torte kanatti bashabbashtee jiraachaa jirti akkamitti hoolaa jetti. Wallahi Saidoon kanaaf jechuma hoolaa jedhame kanaaf yoo deebii ayyuuf maastanqaqaan laatu taanaan dhuguma hoolaadhaan. Sijjammar inni hoolaadha garuu inni Saidoo ijoollee isaa fi suumiyaa barbaachuuf waan barbaade hoolaa jedhama osoo hin taane inni sun dirqama isaatti barbaachuu qaba. Haga kanaayyuu dubartii waan jaallatuuf inni ijoollee isaa haadha manaa isaa addaan bittinsee jiraate waan dubartii jalaa hin baaneef. Silaa amma kanaayyuu turuun qabu ture. Hoolaa kan jettee fi tikikkilenyaa dhaggan isheef hoolaa ta'e inni. Saidoon ayyuuf hoolaadha. Jalqabaa kaasee aannan dhufnajjeesaa. Akkuma seeraattu inni hin gaafatamu jedhanii piraankiin piraakiidha kalaasii. Erguma okee fuudhellee sargii kana fakkaatu yoo camma kana baasuu hin qabu ture. Bakka fuudha miti kan barbaaddu ishee baasii haga kana ga'u baasuu hin qabu ture. Dhuguma hoolaadha isheef inni. Ayyuuf Saidoon hoolaarrayyuu kan jedhamu yoo jiraate akkasii bakka. Bakkuma barbaadetti oofti. Ijoollee isaa yeroo barbaachuu deemu ani kulooreksiin dhuga jettee deebisti. Karaa ga'ee deebi'e. Achi sossobee ta'ee birrii laatee waan akkasii kana ta'ee deebisee ijoollee isaa barbaachuu gara Adaamaa gaafa deemu gara Gondar deeme. Gondar deeme gaafa Gondar deemu sumiyaan immoo Gondar hin jirtu Finfinnee jirti. Akkasittiin illee tankaraatataa jira. Sababii eenyu? Sababii ayyuu. Komentii jalatti ijoolleen baay'een keessan sumiyaa cakkaanyii. Sumiyaan cakkaanyii miti. An akka sumiyaa garaa laafettiin dubartii bareedduu hin jirtu biyyuma lafaa kanarra hin jirtu. Dhalattus. Sinii galee
nama qabeenya koorratti safaana horee etoo ani ittiin bashannaniin sargii itoo naan hin go'iin nama biraatiif godheetti narratti caffaree ani namayyuu hin ta'u silaa etoo ana ta'ee namayyuu hin ta'u. Ishee taanaanii kan ol jettee deemtu. Sayidoon immoo intalli kun kan barbaaddu Sayidootiin qabeenyaaf. Isheef mana bitee deemee etuma faannoon achitti ajjeestillee anaaf mana kiraayii keessatti na hiisee deemee namni miliyoonaan namaa kaayee deemaa inni garuu 100,000 meeqaa naa kaayee deemee birrii innumti 100,000 meeqa sii kaayee hoolaa waan ta'eef etoo nan isa ta'ee birrii 50,000 isiin kaa'u. Hojjedhu akkuma hojjettee guddistee birrii isheetiin bashannanaa jirtu ati hojjedhu. Baalagee dhugaa rabbii isheen akkanaa kun hin guddatiinu. Sayidoon akka inni itti faanarra jiraatu subhaanallaa rabbumti haa beeku. Dhuguma Sumiyaan intala kana faana araaramtee jiraachuu hin dandeessu. Dhuguma ani too Sumiyaa ta'e hin araaramu. Wayi ishee hiika wayi ayyuutiin hiike na faana jiraata wayi immoo kalas ishee hiike isheenis jireenya mataa ishee jiraatti. Maal ijoolleedha heerumti abbaa barbaade nama sammuu kanaa qabu wallaahi abbaa barbaadetti heerumti jiraatti Sumiyaan. Sayidoon abaarsa wayii qabaa natti fakkaata abaarameera dubartootatu abaareera natti fakkaata sallee abaarsa qaba malee kan intala kanatti qabee hin beeku. Mee hoolaa jettee addabaabaayii irratti salphistee mee waan manni rabbumti nagaatiin gara Finfinneetti gara Adaamaatti isaa deebisuu maal akka deebisuu fi ayyuuf ammuma dhaga'utti ariifadheera. Mee warri akka koo ariifattanii komentii jalatti naa barreessaa dhugaa rabbii ani ariifadhee du'e baqa haguma maal jedha laata ufee.